Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Said channel. Hundi keessanuu bakkuma jirtan maratti nagaa qabdanii soo anillee nagaan qaba alhamdulillah. Isinillee akkasuma akka nagaa qabdan abdiin qaba soo har'a barumsa ajaa'ibaat akka qabadde isiniif dhiyaadheen jira. Akkamitti Twitter banannee ilmaan Oromootiif bakkuma jirru taane sagalee ta'uu fi dandeenyaa isa jedhu kan waliin laallu taha. Akkasuma warroonni mana keenyaaf haaraa taata yoo jiraattan share, like, subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessan isin jedha. Saniifuu amma gama barumsa keenyaa isin dabarsaa noolumaan turtii gaariin isin jedha. Lattumaan gama barumsa keenyaan isin dabarsaa. Kuno Twitter akkuma agartan kana Play Store irraa argachuu dandeessanii akkasumallee description box link jalqabaa irra isiniif ka'a. Saniifuu amma tisheenee walumaan haa ilaaluun isin jedha. Irratti ni dhawna jechaadha. Haala kanaan yeroo irratti dhawne haala kanaan nu dhufa. Saniifuu create account bakka jedhu kana irratti ni dhawna. Egaa haala kanaan irratti dhawne kaaniin booda amma moonu afaan kan filannu araba ta'us waan hunda uummanuu feedu numa agartanii isin immoo afaan barbaadan filachuu dandeessanii jechaadha. Nama Ingiliffa filadha. Saniifuu next jedhaanii jechaadha amma gadi dhufee. Egaa haala kanaan next jedhee keen booda kunoo haala kanaan name bakka jedhu kana irratti maqaa isin itti banachuu barbaadan itti barreessanii fakkeenyaaf nama Said channel wallo godhee barreessan jira. Asirratti illee yoo barbaadanii wanni maqaa yaani email keessanii banachuu dandeessanii yoo barbaadan immoo akkasuma lakkoofsa keessan itti galchuu dandeessanii lakkoofsa kee itti galcheen amma haala kanaan fudhateera jechaadha. Akkasuma ammallee kunoo kun bara dhalootaa bara 2022 irra ture amma kunoo fakkeenyaaf amma 1997 irra kaa'een amma fakkeenyaaf kanaan godhadha jechaadha. Laazim kana duuba deebisuu qabdanii jechaadha. Intoo jechaadha. Bara 2022 siniin fudhatu haala kanaanii irra kaachuu qabdanii. Sani booda next jettanii jecha ammallee next jettaniini. Egaa haala kanaan next jettanii kaatanii ammallee asirratti ni dhawatanii jechaadha. Ammallee okay jettaniin. Amma moonu passwordii siniif ergaa ni eeggatanii jechaadha. Kunoon amma naa ergee next jedhaan jechaadha. Egaa haala kanaan next jedhee keen booda moonu asirratti wanni dagachuun qabne passwordii mataa keessanii isin ofumaa keessanii uummatanii kan dagachuu hin dandeenye godhachuu dandeessanii jechaadha. Amma fakkeenyaaf Oromoo haala kanaan Oromoo lakkoofsa wajjin wal keessa godhana fakkeenyaaf dirqama wanni isin barreessan sun immoo digitii 8 ol yoo ta'e malee digitii 8 gadi ta'uu qabu jechaadha. Next jettanii ammallee egaa haala kanaan next jettanii kaatanii booda amma immoo asirratti upload jettanii profile irra kaatanii nama fakkeenyaaf takichuma irra kaa'ee isin agarsiisa. Mee fakkeenyumaaf kanarra kaa'ee isin agarsiisa. Isinillee kan barbaadan irra kaatanii fiddanii godhanii sirreessitanii irra keessanii jecha fakkeenyaaf kanumarra isinuma agarsiisu jecha asirra kanarra kaa'ee jechaadha. Egaa haala kanaan irratti dhawatanii kaatanii booda ammallee isiniif taheera. Garuu profile kana irra kaachuun barbaannu yoo jettanii speak jettanii irra darbuu dandeessanii. Saniifuu ana amma
rakadhan jira next jedhanii jecha. So egaa haala kanaan irratti dhoynee kaaniin booda kunoo haala kanaan maqaa kana nuuf deera irratti dhoynee dabarraa ammallee irratti ni dhootanii jecha. Nuuf fidu jira haala kanaan entertainment artist music kana filadane egaa haala kana irratti dhootanii kaatanii booda ammallee tiwutaroota haala kanaan bebbeekamoo ta'an haala kanaan sinii fida kana follow gootanii hordofuu dandeessanii jechaadha. Haala kanaan yeroota kana haala kana irratti dhootanii follow gootanii hordofuu dandeessanii jechaadha abbaa barbaadanii. Isinillee namni akkuma kana follow isin godhee isin hordofuu danda'a jechaadha. So amma kunoo akkuma agartan bannee xumurree jirra jechaadha. Amma egaa haala kanaan bananneerra abbaa barbaadan asirratti bakka sarchii kanarratti dhootanii asirratti egaa dhootanii kaatanii booda bakka sarchii kanarratti ni barreessitanii jechaadha. Fakkeenyaaf Twitter Jawaara haala kanaan maqaa isaa barreessee haaluma salphaan argadhee follow godhee isa hordofuu danda'a jechaadha. So saniifuu haaluma kanaan abbaa barbaadanii haaluma kanaan sarchi gootanii barreessuu dandeessan artistoota tahee akkasumas aktiivitoota waan hunda abbaa barbaade tahee irratti dhootanii haala kanaan hordofuu dandeessanii maqaa egaa barreessanii kaatanii booda abbuma barbaadan hordofuu dandeessanii jechaadha. Isinillee haaluma kanaan follow gootanii baafatanii hordoftanii amma fakkeenyaaf ana amma asirratti kan kiyya kana ni jira jechaadha. Amma waan hin baneef waa takka hin jiru. So asirratti linkii YouTube qabaatanis Facebook qabaatanis linkii garaagaraa asirratti kaa'achuu dandeessanii bakka kanatti. Akkasuma immoo kunillee akkuma kabar Facebook sanarraa kabar ni barbaada ni qabaa jechaadha. Saayizal kan itti hojjetamullee ni qaba. Sanillee akkaataa linkii asirraa fidanii linkii Facebook akkasuma YouTube ta'es waan hundarra kaa'atanii social media keessan waliin guddifachuu dandeessanillee waan hunda isin agarsiisa. Kutaa itti aanutti qabadhee isin dhufaa amma waan waliin turtaniifuu hanga barumsa biraatti walitti deebinutti turtii gaarii.